Video kiyya kana share godhaati. Kaamilaatu biraan nagaya. Abdataan yookiin King Oro kan jedhamu dhuguma maraati. Jaalala kaamilaatiin maraati moo biraan gochuuf deema moo maaliif deema dhimmi isaan deemaniif maalini. Dubbiin kan yoo keessatti gadi qabee ilaalu namoonni tokko biraan kan jedhama. Akkuma video Mustafaa YouTube'n isaa jalaa qubatetti YouTube kan gube qaampaa yaani warroota wanta ture. Dubbiin ijoollee YouTuberoota biraan dalaganii ittuun isaanii dhugaan ta'u dhugaatiin jijjiiramu. Abdataan mucaa kana erga nikaa godhatee waggaa 2 na fakkaata. Moo akkami? Garuu ijoolleen kun yeroo kam sargii godhatu jedhee namoonni hedduun yookiin hordoftoonni isaanii akkasuma eegaa turan. Abdataan dubbiin kun dhuguma maraatii kararratti bahee uffata gadi moo maaliin? Kaamilaan waa'ee kanaa irratti maal jetti? Maaliif callifti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya jirtu akkuma nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jechaa akkuma beekamu viidiyoon ana qabadhee isin dhufee akkuma argitanitti waa'ee abdataati. Abdataan ni sababa kaamila jaalala kaamilaan qabameef kararratti ba'ee kararratti hafee jira. Abdataan akka nama maraateetu fudhata garuu fuula isaatirra wanni akkasii gonkumaan jiru. Maaliif hojjettanii yeroo fuula isaa ilaaltan namoonni tokko sa'aatii 24 keessatti guyyaa tokkotti jechuudha. Yoo kan aduu keessa kan oolu ta'e bifti fuula isaa jijjiirama. Wanni kun piraankii natti fakkaata. Sababni isaallee abdataan gabba'ee malee uffata baafatee kararra ciisa malee garuu jaalala kaamilaatiin qabamee natti garuu otoo jaallatuummootuyyoo tarii yookiin akkasis ta'uu danda'a. Aduun biyya keenyatti biyya arabaallee garaagarummaa qabdi beeka. Aduun biyya arabaa tokkotu yaani hin beeku wallaahi. Garuu moo akkanatti fakkaata biraan gadi fakkaata. Asirratti maal jechuu barbaade dhaamsi ani kaamilaatu dhaamu kaamilaa maalsi dhaamuun barbaade dhiira nama jaallatu tokko gaafa itti gafan immoo hin cubbifamu. Kun immoo uumaa jiru jechuudha. Kaamilaan ani kaayoo kiyya galmaan gadhu malee waan qabe galmaan gahu malee waan fakkeenyaaf yoo mana ijaaraa jiraatti mana isaan hanga xumuruutti malee hojii jettu taate ilmi namaa kun umrii ofillee of xiqqeessaa deemus garuu umriin namaa ta'an deemu. Eenyummaa yoo ta'e karra guddatte karra dhalate bor guddachaa deema addadumaan dabalaa deema jechuudha. Kaamilaan abdataa maaliif jaalatte ani gaafa gaafeessi gaafatan ani waan galmaan ga'e waan jalqabe galmaan ga'e sirriidha waan jalqabde galmaan ni geettaate heerumtullee teettullee jechuudha. Garuu shamarran keenya tokko dhiirota jaalatanii dhiirota bakka qabaatanii fi shamarran takka ijoollee shamarranii nama sanirraa yeroo gubdi jechuudha. Nama sanirraa yeroo gubu bakka injiraa miti hawaasni tokko fakkeenyaaf amma ijoolleen tokko uf laalanii yeroo umrii ofii ilaalanii ijoollummaa ofii ilaalanii kaamilaan amma akkasi maaliif kaamilaan waan qabe galmaan gachuu barbaada karoora kee dheeradhaa jettee kaamilaan yeroo tokkollee biyya galuu maal jettee dubbatte jechuudha. Garuu baddee jirti. Online irra dubbumatti baddee jirti. Waan baddeef hin beeku rabbi nagaa taasisu. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya shamarran keenya yeroo dhiirri tokko jireenya si barbaadu yeroo dhiirri tokko bakka bultiidhaaf si barbaadu kaayuuf boruutiif si barbaadu ittiin boonii nama sanatti jechuudha. Qaqqabadhu dafiitii dhaqqabadhu odoo si harkaan linni odoo si harka bakka biraan seeni. Amma qaqqaba laala ijoolleen akkamittu bakka amma ijoollee shamarraniitu irra guddinni isaanii keessattuu dhalaan biyya arabaa jiru kun hedduu takka namatti boona. Baay'ee tokko bakka dhiiratti boona ana malee homtuu hin jiru ana malee akkas jenna. Maaliif wanti nuti ilaallu yeroon ammaa tana jechuun fakkeenyaaf yeroo ammaa kana bu'aa harkaa qabdaa mallaqa hin qabdaa bifni qabdaa amala keetillee akkasumatti uttumaa jiru ta'e garuu immoo wanni nuti of ilaalle mallaqaa fi bifa keenya dibannaa dhiqannaa yeroo ammaa kana lala jechuudha. Miti dhiqadhu dibadhu. Kana otoo hin taane ati waan qabde waan har'a jammarte borullee xumuruu ni dandeetta. Eenyu si duuba jiraata inni si jaalatu sun waan si duuba jiruuf. Kophaa dubartiin tamuuyyuu kophaa gonkumaa socho'uu hin dandeettu abatan jechuudha. Sababni isallee maaliif dubartii yoo namaa walitti dabalamte sochooti. Dubartii yoo namaa walitti dabalamte jireenyi namoota akkamii? Namoota jireenya jijjiirantu jira. Namoota immoo jireenya keenya jijjiirretu jira. Namoota immoo mallaquma kee taa'ee nyaatutu jira. Injiraa miti akkanumatti jechuudha. Mee akkanumatti taasisa kan jireenya kee jijjiiruu fi kan jireenya sirraa nyaatee si gatu hedduutu jira. Garuu immoo meeqa kam argitan jechuudha.
jireenya namaa kan jijjiiru jireenya ofii yaani dhalaan takka gaafa kophaatirra gaaf nama walitti dabalamtellee nama kaa'uuf isii barbaadu nama bultii isii sochoosuu danda'u nama bultii isii san qabee deemuu yoo argatte dhalaan dhiirota akkasiisan sodaatte jechuudha. Wanta kana ajaa'ibe akkas jedhee dubbatee mucichi tokkotu jechuudha. Shamarran keenya yeroo ammaa kanatti mucaan yuutubara viidiyoon isaa viidiyoo bareedduu gadhee shamarran teenya yeroo ammaa kanatti dhiira isii jaalatu dhiiftee dhiira isii hin jaalanne duuba fiiddi. Sirri dhugumatti nuti dhiira nu jaalatu dhiirni rakkeen meeqa kamtu dhalaa jaalata. Garuu muka ati kan nuti duuka shamarran duuka fiidu dhiira biraati. Ka ati duuka fiidu sun jireenya kee gonkumaa siin ta'u. Maaliif jettee innis akkuma ati isa jaalattee ka biraa jaalata ofii ganne jechuudha. Yani waliin qaqqabdu ati isa duuba jirta inni immoo bakka biraa jira. Ati abatan isa qaqqabuun geettu. Maaliifree inni waan bakka qalbiin isaa bakka biraa jiru. Dhiironni tokko tokko zim jedhanii si gowwoomsanii asiin si haasofsiisaa asii yeroo kee gubaa asiin si haasofsiisaa asii maali yoo ati bakkeenya yoo ati bilbilti sirraan kaasuu yoo ati bilbilti barreessiti sirraan kaasuu siin deebisuu bakka si cinqa namni kun siin barbaadu bakka narraa gurii siin jechuu afaantu xiqquma hanga haasa waliin qabdan saniifi malee namni sun sin barbaadu jechuudha. Wanni inni si barbaadu sin barbaannee fi deebisuu dhabu dhiironni si jaalatu baru yeroo siif qabdi. Yeroo siif kenniti si taphachiiste sekondii muraasa yookiin sekondii daqiiqaa takka maan ta'an haasaa bareedaa siin haasoftee rafuu hedda. Kaayoo si barbaadu. Kammoo jireenya boruutu sin barbaanne mootu sa'a barbaade dhufee sa'a barbaade deema. Maaliif dhimma sitti qabu uuma xiqqaa itti fakkaatu ati bakka akka sariitti sin kabaju. Kabaja siin kennu garuu kasi jaalate mootuyyuu ati otoo baddeeyyuu ati otoo hin barreessineefiyyuu si barreessa si duuka ka'a maaliif isiitu naataa isii kana jireenya kiyyaaf naataa jedheetiin yeroo kamuu isatu si tuqa utuu ati sun dhiiranni akkamii dhiirri boruu si barbaadu yeroo kamuu ufii isaati si tuqa isiin tun naataati isiin tun haadha manaa kiyyaa taati isiin tun haadha ilmaan kiyyaa taati. Gaafa kana immoo gaafa kana argine soqiinsa isaa kana deemsa isaa kana gaafa argine immoo Allah nuti eessa deemna uf duuba deebina eessa deemna bakka biraa seena bakka biraa kamitti seena dhiira biraa jala deemu dhiira biraa bira deemu dhiira biraa jaalachuu bakka akkasiisan seena jechuudha nuti yeroo kanatti bakka kana gaafa seena bakka suni nama sun sosoqee achi sirraachi akkuma si jaalatu si jibbaa beeka dhiirri. Akkuma gaafa si jaalatus gaarsi jibbis isaaf akkasuma hojiin isaa. Ati fakkeenyaaf gaafa qalbii takkaan dhiira tokko jaalattee gaafa irraa cittillee akkasuma jechuudha. Kanaafuyyuu dhiirota si soqan ittiin boonina dhiirota bultii ijaarannaa gaala godhana siin jedhan gaala kee ijaaruu ilma kee argatu wajjin jiraadha. Wanni kaayoo qabattee wanni galmaan geetu wanni si jala badu takka illee hin jiru jechuudha. Sababni isaa maaliif inumaa yookaan duraan caalaa cimtee waliin tattaafatanii bakka ga'uu dandeettan. Ani lakkii yoo namatti heerume kaayoon kiyyeessuun hin badaa karoorri kiyyeessuun harkaa badaa wanni karoorfadhe sun hin badaa jettee yoo yaaddu ta'e inumaa yoo kamtu badaa inni ati yaanni inni ati karoorri waatu si jala dhufaa si harkaa fuullee maal jedha bakka waa tokko wanni gootu hin jiru. Gaafa wanni kun badee jechuudha. Kanaaf yoo nuti immoo shamarran namoota daddafiidhaan namoota si jaalatanii amma fakkeenyaaf kaamilaa abdataa fuudhan bubbullanii jiran waggaa lama na fakkaata lakkoofsisu garuu immoo maaliif yeroo gugdi kaamilaan ofirratti mucaan kun dhugumatti ni dhoobse ijoolleen mucaa nagaatii dhugumatti ni oofsee irra dabarfatee fi jira jechuudha. Kanaaf dubbii yeroo tutturteetti yeroo bubbulteetti mootuyyuu namni tokko wal jaalatee bakka yoo bubbultee yoo dafee walitti hin dabalamne jidduu nama qilleensa seenaa jidduu nama boorayaa hin fokkataa bakka utuma wal jaalallee jiruyyuu haala akkanaatu jira jechuu barbaade hordofootaaf kabajamtoota kiyya nuti otoo bootaa kanatti namoota jireenya hin jiran namoonni jireenya si barbaadan namoota akkanaa kanatti otoo dafnee bultii wajjin ijaaranne otoo dafnee abbaa manaa keenya godhanne
utuu dafnee utuu inni illitiin utuu inni bakka biraan seenee utuu tabiraa dhuftee hin qabin ati qabuu qabda. Dhiira kan qabu shamarran dhugumanti dhiira abbaa feetee kan qabdu shamarran amaloota hedduu qabdi. Dhiirri shamarran akkamii jaalattu kan jettan taate amala isiiti. Isa bifa isiitirra isa waan hundaatirra amala isii jaalatte. Amala isii jaalatte taana bakka dubartiin har'as takka borus takka fakkeenyaaf dhalaan takka akka argitetti borus yoo argite akka bor argitetti yeroo hundaa bifa tokkoon haala amala isii yookaan argitu taate dhiirri dubartii akkasii wallaahi billaa irratti cirrate jechuudha. Maaliif dhuguma ka dubartiin akkasii jireenyaaf nu taati jedhanii dhiirama yeroo tokko mee dubbadha yoo fakkeenyaaf hin dubbadha intalli balu sun jabduudha jedhu miti amma akka naannootti yoo haati isii badduu taatellee haati isii badduu jedhan yommuu intalli jabduu taate yoo taate haati badduu taate intalli jabduu taate intalli sun bar nama gaarii namjatti jabduudha amala bakka wantoota akkanaa kanatu namoota keenya keessa jira. Namni kas ilaalu namummaa keetii fi ati nama akkamii akka taatee fi amala qabeetti kan taate bakka waan kana silaalachuudha. Dhiirri waan kana shamarran irraa eeggatee malee dhalaan guutte jechuudha. Takkaa miti miileen hin jirti. Mushkaa milaa miti akkuma Mustafaan jedhetti 10 immoo 15 sitti fuudhee. Kanaafuu jechuudha ittiin gafinaa dhiira ittiin gafinaa. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kee viidiyoo kee laayik sheer sabiskiraayib.